maqaa abbaa keessanii? Maqaan abbaa koo Itti dabalaallee isti maqaa dhuftani mee? ani gadutti shoo. Amma gaa daawwattoota keenya waan baay'ee jaallattoota Bony Tube akkam jirtu nagaa keessanii nagaan keenya bakka isin jirtan maratti isin qaqqabu isiniin jecha har'a qabannee dhufne immoo qophii baay'ee isin jaallattan jennee yaannu paartilee siyaasaa biyya kana bulchina jedhanii gara fuulduraatti qabatanii deemuutti jiran keessaa paartii sadii waamne istuudiyootti waamee maree waliin gochuuf jedha isaan jiru waliin sin barsiisa paartii sadii waammadheetiin jira paartiin kuree bulchaa paartii jaalalaa fi paartii dhagaa jedhamu isaan kun nagidduutti argamu hundi isaaniiyyuu egaa paartii kuree bulchaa irraa kan dhufan obbo Goobanaa paartii jaalalaa irraa akkasuma obbo Shibiruu isaan hundum isaanii waliin sin barsiisoo paartii dhagaa irraa bomenye nu gidduutiin jiru mee isaan irraa jalqabnu saba kana wajjin saba kana bulchina jettanii itti deemaa jirtu filannoo bara kanarratti hirmaannaa paartii keenya guuteera karaa hundumaa jettan mee waa'ee paartii keessanii fi maal eenyu akka taatan hawaasa wajjin wal baraame? Duraan dursee maqaan koo Menye Tabbataman jedhama. Ani kan hin dhaladhe waan siribu Minneapolis naladde saba kanaaf jecha jechuudha biyya aannaniif damma taati kana keessaa ba'ee kan hin dhufe amma gaatu akkasiin jiruuti gaa amma kan inni gara biyya kanaa dhufe gaa akkuma kana gaa akkuma nama jechaa turetti biyya aannaniif dammaadha namooti keessa baay'een keessaan warra jiran illee hin beekanii akkamitti beeku. Ani gaa'ee achii kan hin dhufe jechuudha amma fakkeenyaa fi obbaruudhaaf egaa maqaa koollee dubbataan ture egaa haaluma kanaan egaa nuti akka paartii dhagaatti amma fakkeenya egaa waan baay'een fudhadhe egaa maqaa kanayyuu uumuudhaaf jecha maqaan kun dhagaa maaliif jedhame namoota baay'eetti egaa bitaa gala egaa akkamittiin maqaa kana fudhadhe amma Ameerikaa keessa naannee ilaaleeramman Sudaaniin iddoo baay'een naannee egaa akkuma nama maqaa dhadhaa ture keessumaa amma karaa Ameerikaa Waashingten DC'tti akkas xiqqoo akka darbee Naajeeriyaa iddoo jedhamu tokko jira achi yeroo baay'ee shaayiin isaa iddoo sana baay'ee beestiidha inni haxxan malee tudhattanii fayyadamtanii egaa akkuma kana iddoo baay'ee isaarra dhagaa jechuudha kanaaf amma waa naannoo sanarra naannee waan hin arge maaltu jira seetanii dhagaa waan jedhamu hin jiru achi dhagaan hin jiru biyyi keenya kanaafani dhagaa kanini paartii koo dhagaa jedhe biyyi keenya dhagaadhaan badhaatuudha yoo amma fakkeenyaaf karaa New York irratti kanaaf dhagaa kaninuni paartii keenya paartii dhagaanne ituu dhagaadhaan akkasitti badhaanee jirru dhagaa kana fuunee gara biyya ollaa keenyatti Ameerikaatti export gochuu dandeenya dhageessu kanaafi maqaa paartii koo achumarraa dhagaa kaninuun jennee kanaafidha yeroo maqaa kana moggaasu haadha manaa koo wajjin illee mari'adheera ijoolleen koo illee irratti walii galaniiru jechuudha akkuma maatiitti mari'anne egaa nuti wanta kana kanaafi dhagaa kan nuun jenne kana dhagaa dhalooti keenya baay'een isaa sammuun isaas dhagaadha kanaaf ekspoortii ta'uu qabaachuudha illee kenna ayyee guddaa galata mee karoorri keessan dhagaa jettan biyya Itoophiyaa kana keessatti paartii dhagaa jedhamuun hundeessanii biyya kana bulchuuf jetti yaadaa jirtu. Ameerikaa keessa baay'een jiraadheettan Ameerikaa keessa Sudaan deeme Sudaanii Naayijeeriyaa faachaa turtan. Jechuun karoorri keessan biyya kana bulchuuf adhamanaa keessanii wajjin mari'attu isin biyya kana bulchuuf adhamanaa wajjin mari'attu moo boordii keessanii wajjin mari'attanii itti deemaa jirtu. Mee gabaabsaati kaayyoon biyya kana akkamitti bulchina jettanii yaadaa jirtu waa'ee itti deebina sakaan mee akkamumatti biyya kana bulchinaa gara fuulduraatti mee akkam taanattanii yaadaa jirtu? Gaaffii bareedaadha. Kana gaafumaan bulcheetu laalte wayyaa garuu akka tokko akka yaada keenyaatti bulchuu haadha manaa kee mari'atta jette eenyuun hin mari'addare? Eenyuun hin mari'addare amma fakkeenyaaf?
Ijoollee kan biraa maaliin hin mari'addare? Haadha manaa keen erga mari'anne ijoollee keen erga mari'anne eenyuun mari'atta? Biyya bulchuu moo? Moo paarlaamaa qaba? Maatii baanedha baay'isa wayii akka inni itti hundeessine wanta kana akkuma maatiitti hundeessine wanta kana akkuma maatiitti bulchuu yaadne waan si dhibu kanaaf akkuma maatiittidha jechuudha inni nuyi yaadne waan baay'ee karoorfanne waan baay'eedha waan baay'ee karoorfanne dubbadhee fixuu hin danda'u waan karoorfanne akkoo hin karoorfanne kalaamma nuti kanaafuu karoora baay'ee qabna jechuudha. Karoora keenya kana hojiitti hiikuudhaa fi karoorri keenya tokko dhagaa ispoortii gochuudha inni ramni tokko inni lammaffaan immoo maalidha sammuun dhaloota kana haallee dhagaadha inni ramni isas ispoortii gochuudha isas duukaa. Kana faa karoora baay'ee qabna gaa isa gaafuma filatamne sa'aasofna gaa warri kun illee wanta nurraa hatuu danda'anii fi dhossaatti qabne irra waan baay'ee. Paartiilee warri kun karoora keessan hatuu danda'u. Isa sodaan nama baay'ee isaa dubbachuudhaan miidiyaa irratti illee kana sodaanneeti malee karoora baay'ee ture. Karoora hedduu qabu. Mee amma immoo gara paartii jaalalaa obbo Shibbiruu faan kan hoogganamu. Paartiin jaalalaa maaliif hundaa'e? Paartii jaalalaa kan isaan jedhani maalii fi kan jedhu gabaabumatti fi karoora isaanii gara fuulduraa akkamitti akka biyya kana bulchina jedhanii yaadaa jiranii nu gabaabaatti nu ibsume. Egaa anillee maqaan koo Ato Shibbiruun jedhama. Kan inni dhufe kan inni hidhadhe naannoodhuma kanatti jechuun uummata kana keessatti bakka kanallee jedhee dubbachuu danda'u bakka garaagaraarraa socho'ee gatiin jiraachaa tureefi. Egaa ka nuyi kan inni dorgommii kanallee yaadne uummata kana keessatti dhalannee guddannee rakkina uummata kanaa gatii beennuuf tokko jirti warri dhagaan takkallee jirti warri dhagaarraa uumamtee dhagaadhaan nama fakkeessitu isheenillee maatiidhaan biyya bulchuu yaaddi. Namittiin kuni ofittuu dhagaadha. Waa'ee Ameerikaa nutti dubbatti. Sila akka jecha isaatti meenaa poolisii jedhama. Mana poolisii itti waamte haa ta'u manni poolisii. Gaaffii koo guddaa ni jalqabaa ibsa gaafadhee nan ture. Nuti hin beeku moo nuti hin baratinii uummata kana bulcha moo namittii kana waan isin dhibu keessa PhD koo hojjechaa gara Ameerikaa gaafanne moo shintibeetii namaa miicciti. Argeetan obboleessa xiyya jabaadhu lammii gootatis jedhee niitiin isaallee achuma duraa shaayii danfisti. Isa seenuma balaa buustu kan. Itoophiyaa dhuftee. Egaa amma kanatiyyuu gaa biyya nan bulcha jettee yaatti. Maal jettee sila? Niitii koo ijoollee koo maalirra keessi niitii seef ijoollee see? Egaa gaa niitii seef ijoollee see mataatti baattee gabaa jalaa dhuftu. Nuyi gaa haa ta'uyyuu malee kaayyoon keenya akka namittii mataa dhagaa baatte namittii mataa dhagaa kanatti dhagaa namaan jedha dhagaa ispoortiitti gooti ofii zeetiillee kaleessa dhufte. Egaa gaa yaa uummataa isiniyyuu teessanii ni hubattu akka jechaatti miti biyyi keenya kuniyyuu Ameerikaa caalti. Utuu dhuftanii ilaaltanii naannoo keenya kana jiruutti miti kan inni jiru banneerra nuyi. Mirindaan nuyi birrii kudhanii nuyi dheengadda birrii dhibbaaf. Dheengadda kana kaa gubbana kana 400 moo 500 mirindaa takka dhumne kana maal ishee akka kanaati kaa kan ekspoortii goona jettee haasoftu. Wanti ekspoortii ta'uu hin jiru nurra kan darbu hin jiru. Yaa uummataa kan nu hawwaat ta'udha jaalalaan jiraachuu wal filachuu waliin boonuu. Ishee akka dhagaa kanaatiyyuu dhagaan gafa walitti bu'u maal godha? Mbeetu seen ekspoortii gochuu yaaddi dhagaa waan baay'ee hojjeta. Haa ta'uyyuu malee kaayyoo keenya kana gara fuulduraatti dargaggoota warra akkasii dhagaa ta'an keessaa baasaa. Dhagoota warra akkasii immoo sisirreessaa akka namirra deemutti koobilii irratti hojjechaa.
naannolee keenya kana akka kanatti akka Ameerikaatti guddisuuf jirra gaa. Kanaaf iyyuu gaa nuyi kan nuyi biyyattii kana bushuu yaadne sammuu bishaataadhaan niitii koo wajjin maree deemdee nama barate wajjin beekaadha wajjin abbootii gadaa wajjin dhagoolee akkasii wajjin miti. Wanti dhagaan kun illee egaa dhagaanuun jette. Dhagaanuun jette. Hiikni isaa baay'eedha. Haa ta'u baay'ee sowwee garaatu baata jedha Oromoo. Garaan qabdu isheen garuu nyaattee haguu malee. Dhageessaa miti. Jamaa kan hin kolfu natti tolee miti. Boo'ichanna qaba gaafa isheen akkana nuun jettu. Atamma manatti galtatee niitii keetti deebitatee teenyee ilaallagaa baay'ee galatoomaan jedha. Biyya kana mee karoora keessan gara fuulduraa malee gaggabaabsitanii biyya kana akka itti bulchin amma isin baay'inaan ankaran isin waamee biyya kana karoora keessanii uummatatti ibsadhaan jedhe malee asitti wal lolaa miti dhiifama. Isin garuu inni waa'eedha manaa kaasee waa'ee dhagaa isin immoo larrabsaa jirtu. Kun egaa seera miidiyaa keessatti dogoggoradha. So mee dhuma amma obboleessi eebbitan maqaa isaa kun shibbiroo jettanii haasaan sammuu dhagaadhaan jechaa tureen dur garuu amma haasaan isaa akka inni dhagaa ta'e hin argaaran mana isarraa arrabi isaallee dhagaa akka inni ta'e natti mul'ata harama. Kanaafuu ekspoortii ta'uu qabaa jechuudha arrabi namicha kana. Arraba akkasii dhagaa amma kanii ituu Ameerikaa dhaqee waan meeqa kan hojjetu. Arraba akkasii kanatu biyyan bushaadha. Kun dhagaadha arrabi kun. Kanaaf ekspoortii ta'uu qaba arrabi. Amma dogoggoreen warra immigireeshinii waametee dhugaadhaan aangallee namicha kana. So mee isin paartii unkuree bulchaa jettan maalirraan kaasanii maqaa kana moggaaftanii moo sirna dargii deebisuu yaaddaniitu akkame biyya Itoophiyaa jedhamtu kun keessattuu Oromiyaan immoo bal'oodha. Mee akkamitti sirna unkuree bulchaa kana Oromiyaa keessatti gadi dhaabuudhaaf akka godhachaa jirtu simme gabaabaatti mee hawaasa kanaa fi kaayyoo keessan mee. Duraan dursee galatuma carraa kana kennu keessanii paartii keenya unkuree bulchaa. Unkuree bulchaa jechuun namni galgala osoo argitan sa'aatii 2 sa'aatii 3 erga dallaatti dhaabatee walxuuxa. Kun seeraa miti. Paartiin keenya unkuree bulchaa gadi buusee sa'aatii 11 achi 12 achi nama tokko caqaa maaraan baane murteessineera. Maan walxuuxii sana hunda dallaatti maaluku kun paartii dhagaa'edha. Kun paartii jaalaraadha. Maali dhagaa akkasii jaalalan. Waan akkasii jiru unkuree bulchina paartii. Walii gallee miti. Paartiin keenya gad buusee qunqumee bulcha gabaase. Kanaafuu paartii keenya paartii amma uummata walii jiru jaalalan barbaachisu sa'aatii kana. Maan tokko dhakaan sun hin barbaachisu. Amma sa'aatii kana unkuree qofa barbaachisa. Sababni isaas nama akka barbaade amma socho'uu hin danda'u. Gad buusanii qorachi. Amma dhiira dubara waliin beekan utuun surree kaate suula surree kaate maani wanni kun lamaanuu qorqoranii saahidootti kennan sa surree fiitti deebisan. Unkuroon kun waan kanarraa hojjeta. Walii galee. Amma kaayyoon keessan isin galgala amma kaayyoomti paartii kana galgaluma akka namni sa'aatii 11 booda manatti ari'uudha kaayyoon unkuree bulchaa moo biyya kana akkamitti geggeessitu isin? Baraata ajaa biyya isaanii deemtu. Sa'aatii nuti nama bulchinu nama bulchin bulolee dullaan raffinya. Kanaafuu sa'aatii 12 achi nami tokkocha kan baane ajabaanyira. Amma intalti maannaa hojii sa'aatii 12 achi baati mana bada baraata ajaa. Sa'aatii 12 achi dhiirtillee shamarranillee gizee mana galan jaarsa watti kennite. Bada baraata ajaa mana haadha dura. So kaayyoomti paartii keessanii durbaaf dhiirri galgala 12 booddee akka manaan baane
Mee gama misoomaa maal karoorfattanii isin waa'ee mandaruma keessa bahin jirtu amma ammaatti nagar. Mee maal karoorfattan biyya kana kaardii filannoo qopheeffattanii boordiin filannoo isin baree itti deemaa jirtu moo akkam hunkureen bulchaan kun? Gaaffii shaggitti. Maaseeta. Beeta na baay'ee bulcha. Nama bulchuu keessa mucaa tokko na dhibe hirra funaan jedhe bakka dulla kana raffise jedhise. Kanaafuu paartii isaa qopheesseera. Uummati keenya akkasa filatu godheera. Inni sa'aatii waan kabajuuf saffisiisin. Sa'aatii 12 sa'aatii fi kabajee gale. Warri koo sa'aatii 2 sa'aatii 3 alamaa hujan. Hunda dalliyaatti. Wanni jala poolii jala muka jala qabane waa isaa hujan beekan dukkana keessa gungumanii. Kanaafuu isa paartii sanii mucaa sanii deessa qopheesse paartii. Guddina gama hawaasa keenyaatti immoo hawaasa keenya sirrii barumsa barataa jira. Dikkoo paartii dhakaadhaan tokko nu rakkise malee. Dhakaa godhaa uummata keenya karaa keenya dhakaa naqane namni karaa deemu ijji. Caama dhumata kun nama karaa namarra. Tokko immoo jaalaladha. Jaalala maa hojii isaatii kan. Gad buusanii unkurata nama keenya tuumanii duulaan qab bulchan. Maa hojii nu bira. Shanaafata ajaa. Walumaa galatti paartii kana hunda ka bulchu paartii keenya paartii unkuree bulcha. Sababni isaas namni kun haga fi beekee mana fi beekee ala fi beekee akka inni bulu paartii keenyaan barbaachisa. Kanaafuu paartii dhakaadhaan sulle paartiin jaalaan sulle soba hundi isaaniitu. Kanaafuu paartii keenya gad buusee tokko namaa qoratee quree addeen jiru baasee ka bulchu paartii keenya. Kanaafuu hundi keessa amanaa paartii keenyaa ta'e ko'aa paartii keenya filadhaa isiniin jedha. Gamaaf immoo dhakaa fi namaa jaalan tasaan achi gataa. Kanuma jedha kunoo dubbiin kanuma. Ayyee guddaa galatooma. Sinoo maal jettu mee yaada xumuraa? Yaada seerraa kaayyoo seerraa namittiin kun gadi fageenyaan xiinxalamuu qabdi. Akka paartii keenyaatti dhageessaniitu taanaan unkuroodha namittiin kun. Unkuramtuu wayiiti. Ofii isheetii bakkee bulti manan bultu. Nama manatti gasha jettee balaafitti. Maal jechuudha kun? Nuyi kaayyoo keenya kana halkanii guyyaa dhagaadhaanis unkuramuudhaanis dhagaaf unkuroo gaafa walitti fiddan maal ta'a? Ilaa mana bareedaa. Maal jechuudha? Simmintoof dhagaa maal fida? Dallaa. Gamoowwan garaa garaa. Kana lamma an gadda. Dhugaan isin itti maan an gadda baay'ee. An nama narra warra kana lamaanii wajjin taa'e asitti dubbadhu miti. Dhagaaf unkuroon biritti. Unkuramuu qabdi sirriitti. Farsoo keessaa gangalatti malee bakka kana waan gootu hin qabdu. Kanaafuu dhugaa is big shame baay'ee shame an namanas ta'e. Mee namichi shanaafataa kun inni amana hin qabu. Maal jedhasi waan paartii kenna. Nuti uummata keenya unkurree gad buunyee nama balleesse firaa ka firaa ta'e gad buunyee quncinnee bulchinas. Kamaan jedhu kun paartii maa? Paartii dhagamaa jala lamaan jedha. Kanaafuu namichi asillee hin beekne gara paartii kana goosiin jedha. Ta'uu baannaan gad dhukkubsee si bulchaan paartiin kun dhukkubsee gad si bulcha jilbisee. Kanaa jiraachin. Isinoo. Amma silatuun nu faaru riivoo koo qabadde. Beenziladhuna jedhaadhuma karaa baloo jedhamu irratti. Sana booda gaafa akkas ilaalu mana daadhii wayii jira. Waan sinni buu lamaan isaanii achitti argee dhufeen sila. Hin dubboo dhadheenii iseen keessaa kona nyaataa ture. Isaan daadhii quufanii dhufan yaasaaru akkas. Uummati kana baruu qaba. Amma yoomitti uummatatti taphatu. Daadhii. Akkamitti namni daadhii dhugu kun daadhii machooftuun dhuftee sitti paarteettee unkureettee jaalaletti maatti beelti jaalala. Mana daadhii keessa oolu. Kana dhagaa kan dhufee amma kuneeni hojiin dhaabbadhe haasa'u. Nama dhukkubsa riili nama dhukkubsa. Mee maaltu ta'a? Kun namicha fayyaan qabdu namicha. Fayyaan kee Maaltu barbaade? Maal laatii cudura? Laatii bankee Kun gubbaan jira baqa. Sa waraabde. Maal namitti? Kunoo jira